Marii kanarratti akkaataa dhaabbilee barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa barumsa itti eegalsiisuun danda'amu irrattii fi ittisa dhibee COVID-19 irratti hojiiwwan hojjetaman ilaalchisee barreeffama ka'umsaa qophaa'e ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanootti Daariktarri Jeneraalaa Damee Barnootaa Leenjii Teeknikaaf Ogummaa Dr. Gannana Abbabaa dhiyeessaniiru. Weerara dhibee COVID-19 ittisuuf dhaabbileen barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa akka cufaman gochuun hubannoo hawaasaa cimsuun barattoonni mana isaaniitti karaa teeknooloojiitiin barumsa isaanii akka hordofan gochuun meeshaalee qulqullinaa kanneen akka saanitaayizarii haguuggii fuulaa oomishuun hawaasa biraan ga'uu fi kalaqoota adda addaa weeraricha ittisuuf gargaaran uumuun hojiiwwan hojjetaman ittisa weerara dhibee vaayirasii koronaa irratti hojiilee dhaabbilee barnoota leenjii teeknikaaf ogummaatiin hojjetaman keessaa akka fakkeenyaatti ka'aniiru. Sababa kanaan barattoonni 500 ol ta'an barumsa addaan kutuun leenjifamtoonni 100 ta'an leenjii isaanii xumuruun hojii irratti hirmaachuu osoo qabanuu hojii irratti osoo hirmaatiin hafuu fi kanneen biroos dhiibbaa weerarichi dhaqqabsiisee keessaa akka fakkeenyaatti ibsamaniiru. Dhiibbaa weerarichi dhaqqabsiisee dandamachuun damicha irra deebi'uun banuuf hojii hojjetamaa jiru keessatti adeemsaa fi qajeelfamoota bahan dhaabbileen hundi hojiirra kan oolchan ta'uu Daariktarri Olaanaa Ejensii Barnoota Leenjii Teeknikaaf Ogummaa Federaalaa Obbo Geetaachoo Naggaa ibsaniiru. Leenjicha eegalsiisuuf haalonni mijatoo jiraachuus himaniiru. Kan harka irratti dhiqatan maashinoota adda addaa maaskii saanitaayizarii kana oomishaa turanii jiru. Ammas sadarkaa kana barnoonni calqabame kanaan bifa galtee dhiyeessuutiin amma tokko akka of danda'an laalee jirra. Lammaffaa immoo teeknooloojii kana eksersaayis gochaa dhufee jira. Kanaaf kanas itti fayyadamna jenneeti kan yaadaa jirru. Adeemsa barnootaa gochaa irratti kan hundaa'u waan ta'eef kutaa tokko keessatti nama 30 ol hin ayyamu durumaanu sirni barnootaa isaa akkas. Kanaaf ammas bifa kanaan maaneej gochuudhaaf nu rakkisu jedhamee qophiin akkasitti itti qophaa'amaa jira. Milkaa'ina hojii kanaatiif hojiin qindoominaa cimaa ta'e hojjetamuu akka qabu Obbo Geetaachoon dubbataniiru. Dameen Baalaataa'uu iddoo tuttuqqiin harkaa itti baay'atu ta'uu isaatiin dhaabbileen kunneen wayita banaman of eeggannoo cimaa gochuun akka barbaachisuu fi dameen kun guddina dinagdee biyyaatiif utubaa waan ta'eef xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamuu akka qabu kan ibsan ammoo Deetaa Ministeera Ministeera Saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo Piroofeesar Afoorq Kaasuuti. ለሀገራት ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ሆኖ ሀገራትን የሚያሻግረው ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ነው። Dinagdee biyyattiif utubaa ta'uun kan biyya ceesisu leenjii teeknikaa fi ogummaati. Jijjiirama kana baatee fiixee badhaadhinaa biyyattiin barbaaddurraan ga'uu kan danda'u hooggansi as jiru kana hubatee ga'ee isarraa eegamu yoo baatedha. Kana jechuun barnootaa fi leenjii qulqullina qabu kennuu, walitti hidhaminsa industirii qulqullina qabu uumuuni. Hirmaattonni marichaatis haala qabatamaa naannoo isaaniitiin barnoota addaan citee ture itti fufsiisuuf haalli isaan dandeessisu jiraachuu himaniiru. Karoora qophii leenjiidhaa dhiyeessineefii jirra. Boqonnaa qophii keessatti inni sun gadi bu'ee sadarkaa kolleejjii hundattuu mariin leenjistootaa fi hojjettoota hooggansa sadarkaa kolleejjii jiru waliin mari'atamee jira. Marii qofa otoo hin taane hojiittis galamee qophiin garaagaraa workshooppiiwwan haala leenjiif toluun warraa fageenya leenjifamtootaa eeguudhaan gurmaa'aa jiru. Akkasumas moolaan leenjiidhaaf hawwataa karaa ta'uun leenjiif karaa qophii ta'uu danda'uun qopheessuu irratti argamaa jiru jechuudha kolleejjonni keenya. Mariin kun guyyaa borus itti fufuun karoora bara 2013 irratti kan mari'atamu ta'a.